Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, sadanni Waaqayyo tokko. Amiin. Kabajamtoota ijoollee Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, maqaa Waaqayyootiin akkamiin isaa kana geessanii, akkamiin yeroo kana geessanii, amiin maqaan Waaqayyoo har'as borus kan galatamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Dhugumatti maqaa ilma ishee waamnee kan isa biraan dafnee haati teenya qulqulleettii Durboo Maaramiin nagaa isin gaafadha. Akkamiin yeroo kana geessanii, akkamiin sa'a kana geessanii, amiin maqaan Waaqayyoo har'as borus kan galatamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ijoollee Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu maqaa Waaqayyootiin guyyaa har'aa sagalee tokko wajjin baranna. Sagaleen nuti wajjin barannullee akka eeyyama Waaqayyootii fi akka jaalala Waaqayyootti caqasa macaafa qulqulluu irraa isa tokko baafannee daqiiqaa muraasaaf waa'ee gooftaa keenyaa, waa'ee dhugaa ba'uu abbaa keenya Iyyasuus Kiristoos wajjin dubbanna. Kan nama barsiisu eenyudha? Kan nama gorsu eenyudha? Eeyyan nuti akka meeshaa taanee akka dubbannuuf, nuti akka meeshaatitti sagalee isaa akka lallabnuuf, Waaqni abboota keenyaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Ammarraa eegallee sagalee Waaqayyooti kan dhageeffannu. Ammarraa eegallee waa'ee gooftaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos anaa fi isin karaa adda addaatiin waan nu barsiisuuf, anaa fi kan ana fakkaatan karaalee hedduun waan barsiisuuf Waaqayyoon laphee Liidiyaaniif banee anaafis yaa banu, isiniifis yaa banu. Egaa mata duree barumsa keenya haa ta'uuf jecha sagalee gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos kaasuudhaan yeroo kanarraa eegallee waa'ee Waaqayyoo keenyaa wajjin dubbanna. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 11 irratti akkana nuun jedha. Eenyumtillee kennaa isiniif kenname akka isinirraa fudhanneef kan isiniif kenname san jabeessaa qabadhaayii jedha. Eenyumtillee gonfoo siif kenname san akka sirraa hin fudhanneef isa siif kenname san jabeessitii qabadhuu jedha. Egaa jecha kana kan dubbatee qulqulluu Yohaannis jechuudha. Egaa Waaqayyoon har'a anaaf isin sagalee adda addaatiin nu barsiisuu akka danda'u beekuun nurra jiraachuu qabaata jechuudha. Kanaaf yaa Waaqayyoo balbala isa cufamte san kan bante ati gooftaa koo Iyyasuus Kiristoos hoo Waaqayyoof galanni siif haa ta'u. Isa kaleessa balbala cufame san, isa kaleessa si'oodhaan daffaname san ati garuu har'a banteertaati. Kanaaf ammarraa eegallee waa'ee Waaqayyoo wajjin barannaa jechuudha. Egaa jechichi waa'ee kennaati kan ilaalu. Waa'ee kennaa siif kennamee, waa'ee gonfoo nuuf kennameeti kan dubbatu jechuudha. Egaa Waaqayyoon keenya gooftaan keenya Iyyasuus Kiristoosin anaaf isin yeroo barsiisu karaa adda addaatiin anaaf isin barsiisaa jechuudha. Eeyyan kennaa jechuun maal jechuudha? Namoonni baay'een yeroo ammaa kennaa qabnutu osoo fayyadameen kennaa nurraa fudhatameera. Namoonni baay'een waa'ee Waaqayyoo keenya osoo ragaa itti hin ba'in, namoonni baay'een osoo barumsa itti baranne hojiirra hin oolchin kennaan nuuf kenname nurraa ka'eera. Laalaa ijoollee Waaqayyoo.
gara waaqayyootti haa deebinu. Keessi keenya waaqayyoodhaaf haa abboomamu. Yeroo waaqayyoodhaaf abboomamnitti gara waaqayyootti gaafa deebine sagalee isaa akka dubbannu, waa'ee isaa akka barannu, eenyummaa isaa akka beeknu nu taasisa jechuudha. Kun immoo kennaa sanuuf kenname san isa jalqabaa san isa duraa san yoo maal gooneena jabeessine yoo qabanne qofaadha inni kun kan nuuf ta'uu danda'u ijoollee waaqayyoo. Egaa tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 6:20 irratti akkas jedha. Adaraa sitti kenname yookaan kennaa sitti kenname san jabeessitii qabadhu jedha. Adaraa sitti kenname kennaa siif kenname kana jabeessitii qabadhu jedha. Har'a namoonni meeqatu kennaa nuuf kenname hojiirra oolchaa jirra. Har'a eenyu keenyadha kennaa nuuf kenname hanga dhumaatti qabannee kan ta'aa turre. Kanaaf ijoollee waaqayyoon kan isin jaalatu kennaa isiniif kenname saniif gara waaqayyootti haa deddeebinu. Hojii nuuf kenname san hojii mataa keenyaa san keenya jennee gara gooftaa keenyatti haa deebinu. Gaafa kana sagalee isaa akka barannu, gaafa kana humni isaa akka gaarii ta'u, gaafa kana akka ittiin jiraannu beekuun nurra jiraachuu qabaataa jechuudha. Kanaaf Ermiyaas boqonnaa 6:16 irratti daandii duraarra dhaabbadhaa jedha. Daandii duraarra dhaabbadhaa isheen dhugaanis eessa jedhaatii gaafadhaa jedha. Kanaaf daandii ishee dhugaa san laaluun nurra jiraachuu qabaata. Daandiin kaleessaa daandii kam akka ta'e baruun nurra jiraata. Inni kaleessaa sun eechaa waa'ee daandii kaleessaa waaqayyoon sagalee nutti kenne san ittiin akka jiran daandiin ishee dhugaa sun eessa akka ta'e baruun nurra jiraachuu qabaata jechuudha. Kanaaf ijoollee waaqayyoo kan taatan waaqayyoon kan isin jaalatu har'aaf sagalee kana akkan dubbadhu kan akka kaase waa malee miti. Sagantaa itti fufutti haala miidhagaa ta'ee fi haala bareedaa ta'een waaqayyoon wajjin baranna jechuudha. Ijoollee waaqayyoon kan isin jaalatu maqaa waaqayyootiin ulfinnaa fi kabajaa isiniif haa laattamu. Eeyyan kennaa nuuf kenname qabachuun nurra jiraachuu qabaata. Kennaa nuuf kenname yoon qabanne ta'e mana waaqayyootirraa fagaachuun keenya oolu jechuudha. Kanaaf ijoollee waaqayyoo kan taatan jalqabsee kan nu xumursiise waan abboota keenya kan galatamu kan ulfaate nuuf haa ta'u. Amiin. Wasabaat ለእግዚአብሔር